asirraan bu'aa garuu dhaggeeffadhu ilaali kaatiillee jechuudha gaafa si achi deemte waa walii kenneeru jira si galee asirratti akka barbaadanii wajji haasa'uu hin danda'amu. Okay, buusi. namni maqaa fedhe hin jiru. Anarraa dhageesse. Okay, anarraa booda maqaa kiyya hin kaasiin dubbiyee si galee dhimma osarraa qabdachuma fitadhu malee daraartuu akka jettee handhaqsi dhaga'u jira bas jala taa'ee si dhagaa jira si galee daraartuu waqqee jechuun yeroo baay'ee isiin maaliidha isiin nama caalteetti isiin nama akkanaatii waa'ee kiyyaa har'arraa hin haaseen ani si kabajaa si jaaladha obboleetti qaba. Daraartuu lubbuu dhaga'uun fedhu kanarra. Daraartuu habiibti wallahi daraartuu. Siifis obboleettidha anaafis obboleettidha si maaltu si aarse jidduu kanatti amma maali wanni si aarsaa jiru? Maaltu si aarse miti ani baramma waan siin jedhaa maaltu si aarse daraartuu? Ani daa'ibisi yeroo isin seentu dhaggeeffadhu jala taa'ee dhagaa waan siin jedhu. Ati maal qoy ati maal kiyya? Akkan kaasne kaa. Ati maali ana inni kun ana keessan na dhagayya. Maaltu si fidesi ati maal kiyya? Naimi me. Dhagay kaa ani maqaa kiyya akka kaasne isa wajji haasa'u malee. Dhufte seentimi naimi amma waan si gaafatu. Ati maal kiyya? Ani waan biraa sitti jedhaan jiru. Naimi me. Imiga. Bakka jaalallee kiyya atillee anillee jaalallee keeti. Ati jaalallee kiyya arafaati riyyaatiyya. Arafaatu obboleettitiyya alla wanni biraa jira. Ati waan moo irra fudhatiin yaada arafaatu sobeettotillee akka uummata kaawwanii ta'uu deemta osoo sitti yaada arafaa sana si daraartuu ta'e nu bakkisa daraartuu hubataa jirtu bara daraartuu nu ati immoo fatiin daraartuu bakkisi waa'ee lubbiyyee daraartuu lubbiyyee kanuma wanna jiru. Isa amma daraartuu si kan qabaate sanumaa fi dhiisa yoo didde daraartuu kanaan wanni wal qabsiisu hin jiru bara amma himti maali kiyyaati ati jaalalleetiyya isiin obboleettitiyya hiriyaatiyya normaal alla wanni biraan jiru wanni biraan waan biraa naasofne jechuun akka jette yoo taate waliin deemtaa yoo isin taane biraa gortaan isin maalidha wanni biraa waliin isin ga'u isin bakka maqaa kiyya akka kaasne kaasirratti maaliif ani dhaqee nama wajjin dubbadha moo laayitee taa'ee nama wajjin maaliif na arrabsite asirratti maal jettee si arrabsite maqaa kee ana ofii kiyyaa dhagee bara ana ofii kiyya waan dhagee faasoo jira miti ati maal taaree maal taate namni maqaa keessidee hin jiru dhageessee afaan fayyada buusin daraartuu beete lubbiyee ilalaali kaaniini nama biraa hojii haasoo fi miti kan seene sii galee maqaa kiyyaa har'arraa hin kaasiin isa wajji achi dhimma fudhadhu malee daraartuu maali liqqiisiin maali siinitti akkaasuma dhufee maqaa kan keessan dhufne erga gaafa tiyyoo liifirratti maqaa keenya deemaan jetti habiitti namni maqaa kan geddaa jee maqaa kan gedhee hundi se jammaa daraartu maqaan kan geddaa jedhee ka'ee jiru yoo dhaabbadatti dhaabbadha. Ajaa'iba qabdi. Yoo dhimma biraa qabaatte malee namni maqaa kan fidee jiru afaan keenya dhageenyaan nagaa. Dhaabbatti kana booda sitti dubbata. Alas daraartu yoo didde ammoo jechuudha fatii harka kiyya keessa jira. Ati amma raqam waa hediidha raqamitiniin hin dhufuu nafu ni kabaabbar. Jiraatu kasanii dhangalchuu bar kasanii dhangalchuu waan dhimmi qabu maqammaan kiyya akka kaamne asirratti daraartuun maali siin naamin jettee daraartu yoo isaa wajjin dhimma daraartu bakka yoo ka qaanfatu ta'e laal maqaa keessi qaanfachuu irratti yoo ka qaanfatu ta'e deebsi waan fete godhe kalas ammarra jechuun wanni asii fide hin jiru waan asii fide amma si hime ati maali jaalallee tiyyaami obboleetti tiyyaami isheen waan sanirra darbe waan fete sinaa jettu keessaan dubbadhu asirra maal kiyyan kaasin asirra maal kiyyan kaasin wanni isii waa'ee kan kee kaasu hin jiru wanni isii waa'ee keessaa illee wantaan isii dubbadhuuf hin jiru ani itti himu jira dhimma qabdu dhimma bakkee biraatti keessaan ittiin dure asirra waa'ee kan kee haasofte hin beektu mucayyoon keessaan nuumaa walitti hin qabne ishee galee maal jettee badaa kee dubbatte mee naayim maal jettee badaa kee dubbatte Fatisha please siroo gadda dhiisni dhaabnee akkasi السلام عليكم ورجال يفتون كيسا عليكم السلام أمتا سبحانه فولو غندو قبا ما دما هي غنور غتا لا غندرا كم فيا كيسري ما أكا كيات تشرا فاجر لا دراي دنيا رافولو قبا أبني سبيا لما مالف وانت كوني غارم مرات نفيد مرة غربرات بيمو وان تيفي كناف دبي كنا غباب ساتي gabaasi amma asirraa naannoo itti arafaatiyya yoo asirraa baate asirraa bayi yoo asirraa hin bahu jette asirra teettee waan feetaa osoo hin dandeette amma sa'aatii kana asirraa bayi amma sa'aatii daqiiqaa shanii kana keessa asirraa bayi laayibii kanarra daraartiin jedhaa jiru yoo daqiiqaa okay dareen baatee kalaas gaariidha iyyuu alli ismaanii bayi jechuu ni barbaada
Tufa ajanda sanii nama deebi'aa maaliif Gaafa sirraa fuudhu mucayyoo tanaan illee dalagaa sirraa fuudhe. Isiin illee dalagattee akka hojii jirtuuf. Akka anallee baasme hikmaa tana baasme. Okay. Akka dalagattee ofillee jijjiirtee anallee gargaartuuf. Yookaan gaafa sirraa fuudhu san akka isiin deemtee mana madaamii dalayduufi miti. Waan silaa barbaachisu hunda xumureefi atis waan barbaachisu gooteefi jirta anillee waan silaa gara na fakkaatu xumure geesse as eega geesse haala hojii hin baratte homaatiyyuu miti namni haala hojii wallaaluu hin jira suutumaan itti himu jira ammoo jeequmsa biraa jechuudha jeequmsa biraa gorsu jira waan hunda itti himutti hin jira mana kana banee katti kenneef mana dalagaatii mana jeequmsaatii miti mana ganda nama waa'ee ganda namaatti haasanii miti waa'ee jaalalaa waa'ee maalitti haasanii miti. Eeywa main point maruuti xiqqoo jidduudhaan adda see qoarrata waan ani illee irra dubbadheef maalidha jedhee already akka nama tokko ta'uu ni beekta kaleessa mucayyoo kana faana gam rakkataa ture namni natti hin jiru marii amma akkana ta'ee mee mucayyoo tana maqaasii belleessanii akkana maraatu jedhanii ani immoo itti seene gargaaruun barbaadaa waan danda'een immoo hagani gargaaraa waan kanaa olii immoo humna kiyyaa ol natti ta'e atis waan wayiitiin na gargaarimee jennaan atuu rakkoo kana abshirnaan jettee siif danda'a jettee waan kana na gargaartee viizaa na dalasiiste ani immoo waan hanga asii danda'e waan kanaa ol humna kiyyaa olii yaanii jedhee sitti madhee na gargaarte akka obboleettii si madde si jammar akka ummanni akkana na godhe nama 5,000 6,000 bakka takka walitti qabamanii akkana si goona akkas jedhaniin yoo keessaan gaafatan namni nama jalaa dubbatu hin jiru. Anillee immoo biyya Arabaa keessa riskii yaama sokadhaa ganaa ammoo jirra. Namni mucayyoo tana gargaare jira jennaan hin gargaarre namni gargaare hin jiru naan jennaan hayyee fati tikkeetti na gargaari waan achirraa hafe viizaa isii iqaamaa isii. Nan fitachiistu ani kan tikkeettiif maalii biran geenne amma waa'ee faayidaa sautti hin jirru galaan Sumaalee irraa kaasee biyaansi hanga 300 sanii oliiti malee sanii gadii miti gatti baay'ee amma hisaaba sanii godhuufi miti ani. Namni takkittiin as biratti anaaf yookaan fi akka waastinaatti si kennee narraa fuutee bakkaan geette siidha. Kun immoo jidduu kana keessatti amma wanni mucayyoo tanaan main pointiin an dubbachuu barbaade mucayyoo tanatti illee aare maal akka ta'e beekta. Main pointiin asitti gastii kana gastii manaatii bantee fi yeroo baay'ee ni arga. Ijoolleen isin gastii irra seensistee haasoftuun ijoollee biizinasaa osoo hin taane ijoollee kaleessa isii arrabsaa turan maraattuudha. Jinniidha fayyaa hin qabdu. Jedhaanii turan mucayyoo watakka hin beektu beekta kan akkamii akkatti illee himtaa jedhee yaada. Watakka hin beektu akkana jedhaniini ijoolleen achi jala walii ol qabamtee kan dalagaaf dhufte waa'ee jibbiinsaa jidduu kanatti uumuudhaaf waa'ee waan biraa jidduu kanatti anallee fageessuuf sillee maqaa belleessuuf anallee maqaa belleessuuf hadda gaarii ta'anii hadda nama gaarii ta'anii beektaa miiree Oromoo sa'a amalasii kareessa bakka ati rakkattees si bira hin jiranii gaafa ati balloo wayii itti baate immoo waan wayii sii ta'anii akka waan isaan sii qoratanii isaan sii falatanii sii galee warroota jedhaniintu jira ijoollee mucayyoo tana sii galee asirratti wanni ana na aarse ana na kabajjuu dhabdee dhiisii haarafaat ati si'amee kanatti dubbatte Mariam akka obboleessaatti fati maaf akkanas hin kabajne naan jette atuu kabajamii maal sin kabajne naan jedhaa turte si'amee dhiisi Mariam tiyyaa nama sin kabajne naan jettaa Itoophiyaa guyyaa jirtu nama sin kabajne fati maaf akkana naa gootaa jennaan bada Mariam tiyya jedhee si kadhadhee dhiisi watakka ani si hin beekaanii ummatatu akkana godha malee mucayyooni beekaanii kanuma naaf wanni jedhiiti irra dabriiti ati waan nama siin jedhe qofa naa godhii jettee gaafa sanatis viizaa kana sirreessitee baastee naa ergite waan na isii arrabsan atuyyuu anaaf aarte sii galee maaf isiin akkas siin jetti mucayyoon tuni ka amma siin kabajne maalii dafati naan jedhe dhiisi anumaaf waan kana hundayyuu ati kanuma naa godhi siin jedhe galatoomi ishi naan jettee ana dhageettee goote ati sii galee amma jidduu kanatti wanni balaa guddaa uumaa jiru maal akka ta'e beektaa saayidii kiyyee osoo hin taane saayidii keellee osoo hin taane saayidii mucayyoo kanaallee osoo hin taane rabbirraa argatta sii galee gaafa nama tokkoof tola oolte rabbirraa argatta Mariam rabbirraa herreegatti ani rabbirraa herreegadha malee faayidaa osoo ta'e nama 6,700 walii qabanii mucayyoo tana si gargaarra jedhaniini gaafa keessaan dhandhu namuma takka irraa waa dhabne anillee illikii miira keessa seenee ni gargaaruu ni qaba jedhees irratti argadhe gargaarree mucayyoo tana bakka kanaan geenne amma wanni guddaa waan kana belleessee anaaf mucayyoo fi waan biraallee uumuu deemu maali beekta ijoollee gastii irra seenanii dalagaa osoo hin taane waa'ee adha sii beekna akkana ta'e maal sii kafalan damooza maal sii kafalan hunda kan jedhuutu jira sii galee damooza maal sii kafalan maaltu sii kennama maal akkana taate jedhanii mucayyoo waa takka hin beektu tashwiishaa waan baay'ee sii haasofsiisanii jira ana irratti immoo jibbaasa
Isa damooza laali. Faati isa damooza osoo isin hin dhufin jechuudha itti haasa'uu jalqaban. Ani yookaan nama isinillee fayyaduu. Kana hunda dhiisi jedhee amma wanni guddaan aarsii anis dubbate miidiyaa irratti. Isa damooza yookaan Itoophiyaa osoo isin jirtu meeqa sii kafalama jedhanii gaafatanii garuu hangam kafalaaf akkasiin jedhe ni beekta. Deebee jechuudha Faati. Dhugaa dubbachuuf taanaan bor Oromoon anaa kanallee naraggaxuun isaanii hin hafu laal. Dhugaa jirtu jechuudha Oromoo afur dubbadhu mucayyoon sirrooftee dalagaa fi seeraan dalagatti taanaan an haphallee borullee ni beekta fakkeenyaaf viizaa baaseetiin jira mallaqa kiyyaan baasee irraa deebee ganaa iqaamaan jira ganaa wanni marri jira kunis mataa kiyyarra deebee mindaa isii mataa kiyyarra yoo isiin dalagaa kana seeraan dalagdee seeraan qabdee dalagaa kana akhlaaqaan itti hime gorseetiin jira yoo xiqqaate sa'aatii meeqarra taa'ee akkana jedhaniitii jira kun mataa isii keessa gabbuu didee akkamitti dhuftee gastii keessa waan jedhan kana hunda dagatteetiin nama hin taane wajjin kana yoo isiin ka'oortu midhaan abbaa kiyyaa jechuudha qotee mindaa isiin kafalu dalagadheetiin laal akka isiin gargaarte uf dandeette boru anaa oluu osoo qalbii qabaatte mooyaan qabu kana gajjette ani jalaayyuu baratte boru uf danda'uu dandeessi. Laal haadha mindaa ani sii kafala siin jedhe Fati yoo isiin hin dalagadha jiru haadha waan haadha ijoollee mana madaamiitti kafalaa hin jiru isiin kana hunda wallaalte jechuudha. An har'a jechuudha narraafteetiin tujjaareetiin miti ni beekta rakkinni akkamii keessa akkan turu. Kana hunda danda'eetiin ofirra fudhadhee isiif mas'uula ta'ee kan yoo isiin dhibamte bara anaa kan mana yaalaa fidu yoo isiin daarte bara anaa yoo isiin beelofte bara anaa kan danda'u yoo rakkoo wayaas irra ga'e bara anaa kan danda'u eenyuyyuu miti mas'uula kan ofii fudhatee anaa bara. Akkoo kana hundaaf baraanis jibbamarra bara sababa eenyu jibbamarra beektaa? Sababa eenyu jibbamarra beektaa? Jaalatamuuf waangoon atillee Mariyaam jaalatamuuf waangoon. Jaalatamuuf miti Fati. Kanaafuu yoo jechuudha yoo akhlaaqa kanaan ka deemu ta'u ani jechuudha ni beekan nama 60 nama 70 na hordofa fakkeenyaaf duraanii. Ani foolollee baay'een qabu gin nama 60 san nama kabajaatu na hordofu. Sii galee? Namoonni sirraa qabu Mariyaam amma gara naas qabdamu gara waa himuutti dhufe bara namma. Yaani yoo ta'en deebitee biyya galtee akka feete taatu wanni asii himuu dhufe bara waan sidhanna dhageettuudha. Malee anamma waan kana waan barbaadu gabaabumatti harkaa qabdee ijoollee kanneen ijoollee jala seentee isii jala seenanii waa'ee waan biraasan biizinaan isii bira jiraame akkaawuntii konkeetii jala seenanii ati bira jirtaa hin hordofaarta mucayyoon tun akka jijjiramtu feenaami akka jijjiramtuuf kaleellee anillee faana xaaree atillee rabbi isinaa godhee narraa taqabbalteemi. Kanaafuyyuu wanni gabaabduun karaa mafteetti deemna malee karaa waan akkanaa osoo hin taane yoo hin taane garuu dandeessisi. Akkasii yoo ija kanaan ka deemtu ta'u taate yoo ija kanaan fakkeenyaaf arafaati isin gorsine ammana kana keessatti gorsee akkana jedhe ani fakkeenyaaf jidduu kana keessa akka malee biizii ta'eetiin jiru as dhufaan jiru liiviirra seenaatiin hin jiru akkamitti akkam biizii ta'eeru ni beektisi. Siigale yeroo tokko bichaa yoo silkii biraatiin jala seeneetiin hordomu yoo masaan fakkeenyaaf itti hima wanti kun sirrii miti amma ganama fakkeenyaaf waa'ee arsii waa'ee harargee haasan bakka biraatii hordofaatiin jira. Uummata kana kanatti himanii bar mucayyoon kun ka dhufeef dalagaadha. Wannan guddaan illee anaafatillee kanumarra dubbataa jira bar Mariyaam. Dhimma kanaa miti jedhanitti garuu yeroo san dhaabdeetiin jirtu. Kanallee duraayyuu itti himeetiin jira. Kanaaf jechuudha Oromoo laal. Ijoollee harargeellee taatu ijoollee ganda biraallee taatu laal wal haa gargaaru mucayyoo tana argaatiin jirtan leeshin dhuftanii jechuudha. Dhufanii as jalatti. Hojii kiyyallee maaliif na dhoowwitan? As jalatti amma waan isinii dhaamu nama 3 as jala jirtanii wanni guddaan anaafillee aarsullee Mariyaam aarsullee Mariyaam maan kabajne ana maan kabajne waan sanii ni miti isinii galee anka mucayyoo dhiisaati filis namni haa dalagatu amma wanni waan kana ka dubbataa beektanii. Mucayyoo tana already masoo baay'ee qabdi. Asitti mucayyoo miskiina waa takka hin beektu warri koomentii jala deemanii gastii keessa gaafa dalagaadhaaf ol galan ol seenanii maal sii ka'an akkana sii godhan akkana godhi waan akkanaa ta'e mucayyoon immoo waa takka hin beektu haga silaa namni biyya namaa gaafa deeme isiinuu tariiqan arganne karaayyuu hin qabanne isinii galee sa'a kana ittuyyuu dubbachuu hin qabnu. Piliis seentanii jibbaa jidduu namaatti uumuudhaaf waan hin taane uumuudhaaf ilaa keessattuu shamarran nama 3 4 5tu jiraan mucayyoo tana bira jibbu. Hiriyyaa fakkaatee kan isii allayyaa seensisuu deemu sii galee gastii kanarraa warroonni hin dhabamu warroonni fakkeessaan bakkannaa takkaan yookaan fi waan wayiitiin bira dhaabbachuu hin dandeenye mucayyoon tuna. Nama kun abdiin argeetiin jira biidootti jira Fati addalagaan jedhiiseetiin dhufee bar. Takkana hin fixachiistu yaanii yoo ta'een taa'aa yoo hin taane hin galti sii galee takkana fixachiistaa bar waan jedhaaru. Yaani amma dirqamni hin jiru beekta akka nama tokko hin gargaarraadha nullee haa guddattuudha malee saayidii waan biraa yaadneeti miti anillee saayidii biraa yaadeeti miti gaarummaa yaadeeti atillee gaarummaa yaaddeeti
guddannee wal guddisnaadha malee wal sakaallaadha miti kadeemaa jiru. Warroota nu sakaalu wal sakaalu deemaniif akeekkachiisa yoo isiinis kasammuu qabaattee kadalagattu ta'e ijoollee akkanaa kanneen irraa cittee warroota kutaan dhufanii waan akkanaa godhi waan akkanaa jedhaniin waa'ee biizinesaa malee waan biraatti haasa'an jala haftee akka dalagaa isii dalagattuudha malee kan dubbachuuf ammallee wal geenne waa'ee waan biraa yoo hin taaneef isiinis galuu ni dandeessi sii galee nama tokko gaafa ol qabde karaa itti agarsiista malee marraatee karama san qabdee hin deemsistu sii galee sammuu yoo qabaate maaf as dhufe jedhee beekuu qaba maaf as bira gahe kaleessa maal keessa ture jedhee beekuu qaba akka fedhe faxiraana'uu hin qabu sii galee anarratti illee akka fedhe ta'uu sirratti illee akka fedhe ta'uu sun taane mataasaa qaqqabatee karoora dhufeef san bakkaan gaachuudha. Kanaafuu warroonni gufuutti ta'artan warroonni jala deemtanii maaf akkana siin taane walaa damoozaaf maalii amma gaafattanii waan biraa itti haasoftan haa gootuu haan fiite haa taatu yoo dandeettan warraa fayyadama yoo hin dandeenye kolfaa taphadhaa biraa baha akka nama gaarii taatanii mucayyoon immoo gowwaadha beektaa waan akkana jedhanii gaafa shelan shamarree afaan mi'ooftii bakka intinaatiyya hikmaatiyya jinniitiyya maaliitiyya kuwwan akkas ta'a akkana mucayyoon garaa ani waan akka ta'e hin beeku bichaa hin ulfaata isintu waan baay'ee balleessuu deemaa filis yoo dandeettan yaani maqaa kiyyallee eegaa maqaa Mariyaamillee eegaa maqaa mucayyoo tanaallee eegaa nama dalagatuuf biyyaa bahe homaayyuu hin beektu gaafa jenne anaaf isiillee wanni waliin buusaaru waanuma kana warroota gastii seentanii ishii waan biraatiin qeequu deemtan ana waan feetti jettee osoo nu arrabsitee mucayyoon tun takka ittiin zanni haayu namatu narra aara itti sii galee maaliifaatiin akkas jettanii aartanii ani miira isiin naa qabdu waan beekuuf ittiin aaru waa'ee kiyyaaf ka isii dhiisaa waan feete naa jettu waan feete naa haa gootu akka feete naa arrabsitu ishii irratti duulu dhiisaa ana waan feete yoo naan jetti ani ni beeka waan ta'eef miira isii hin beekaa ittiin aaru ani ittiin mufadhu kanaafuu dandeettan dalagaa irra jabeessaa irraa fayyadama masoo akka baatu godha akka dalagattu godha akkuma kaleessaa san wal cabsuuf walirratti hin duullu kanuma isinii dhaamoonni dhaamu anka aareef illee duratti Mariyaam tanuma itti dubbatte kabajan qabdu kabajana kabajuu baattus anna kabajan jenneen sii galee warruma haasofsiistu jette mojoollee kinoo jaalatamuuf akkana jala haasoftu konniintu jira sii galee shakarekkeen wayii sanniin ofirraa dhiisi dalagaa kee dalagattu kan kiyyaatti bakka keetitti ana dhiisi obboleeyyan kiyya namoonni gurguddoonni jiran namoonni gurguddaan keessaanillee jechuudha mucaa kana bakka qabaadhu mucaa kana kabaji mucaa kana bakka hin jiraa miti bakka guddaa sii qaba bakka guddaa qabaadhuuf kun dhagahamuu qaba hatta osoo sittuu mufatte yoo keessaan waan sitti mufatte yoo jiraate yoo keessaan sitti matte fakki wanti kun naan ta'u yoo jette bareedaadha ishi anumaanuu Mariam fatiin akkana waan akkanaati narraa dhorgoo jettu obboleessa kee irraa yaani si dhorkuu danda'a akka irraa deemtu yaani sittiin aaru bar ummata irraa naa gorsiidha ummatatti himaadha meeseejiin ati dabarsitu ummata kanaafi malee ani arafaatiin harrallee ittiin aaru borullee ittiin aaru mucayyoo hin beekan sii galee yooma anamma bar gama wayiitiin yooma na jaalattee yu miira akkasiyyuu narraa qabaatte aarsuu ni danda'a ani hin beekaa fi ani sittiin aaru bar meen poointiin naa hubatuu didda ani osoo isii waan feete naan jette wallaahi qixa obboleettii kiyyaa garaagarummaa biraa ittiin mufadhu takkuullee itti mufadheen beeku arafaatiin yoo siin arrabsitu yoo ganna darbitu yoo maal jettu hin hubadhaaf sii galee kana waan ta'eef itti naaru ummanni na gubee na aarsi warra as jala deemee kaleessa yeroo isin akkasii rakkatti nama meeqa keessaan itti barreessee irraa dhabe nama meeqa akkana goona jedhanii warroonni beekamoo jiran kunniin waan meeqa birraa dhabee ennaan mee maaliif oromooti mee nama dalagatee jiraatu mucayyoo kana jechuu anillee nama dalagatee jiraatu manni kun kiyyaa ni beektanii maaliif jeexamme anuu jechuudha ufirra darbeetii miti tujjaareetii miti maaliif iyyuu dalagaa kiyya jeettan obboleeyyanti maaliif iyyuu anaa tanayyuu maaliif harka hin qabne anuu teessani hin dalagadha malee kadhadhu yooma anumaa dalagattu tanayyuu jechuu anumaaf jettanii warri isii jeettan warri isii maal jettan jechuudha irra yoo dabarfattaniifoo nama meeqatu fakkeenyaaf mucayyoo tan jechuu laal namni yoo waa namarraa bitata qajeele yoo namarraa hin bitanni inuma cadhisa namuu riskii ufii nyaata namuu riskii ufii gurguran isinii galee nama meeqatu akka qoosaatti jechuu akka nama meeshaa irraa bituu godhe gagguursiseetuma akkasitti wanta jedhe maaliif barbaachisa kun oromoo sila anatu waa badii wayii isinif balleessee badii wayii isinirraa qabamu mucayyoo tana fakkeenyaaf durallee ni beektan yoo taphatte ammoo yoo yaani hin jiraa miti waan tokko fakkeenyaaf akka namni xiqqishuusii akkana qaba miti sun hin beektu ni beektan isin maaliif barbaachise kun maaliif wal cabsuun maaliif barbaachise amma rahmaa ani fakkeenyaaf rahmaa san maal akkasiin jettellee dhageenya ana larra ture abdiin argeetiin jira akka nala ture
أنا متأكد obboleettii teetii miti rahmaan suyyaas jala jiraatan dhaggeeffadha obboleettii teetii miti. Uummata gubattuutu jira beektaa ijoollee gubattuutu jira ijoolleen baarageen miqqanyaan akka namni hin guddannee fi akka namni wal cabsuu fi akka namni wal fixu ijoollee akkasiitu jira. Dhuguma rabbiisan amma namni dhugaa immoo mucayyoo tanaa yaade yoo ka ta'u taate akkaataan isiin amma itti jirtu kun yaa'anii dalagaa isiillee mindaa isiillee jireenya isiillee guutumatti osoo isiin hin beekin mindaan dalagamuufi jira fakkeenyaaf maaliif laayivii gubbatti akka barbaadde ol baatee taphatteeti mucayyoo tana asiin dura fattii wajji wal mari'annee wallaahi jattiintu yoo gaafa Mariyaamiin barateessan jechuudha kunuma fattiin hin jira yoo biyya namaa deemte mana madaan gonkumaa akkasii hin taane walitti himne nama hedduu wajji barannee haayee akkasitti dalagaa wayyaa uumattu jennee osoo taa'ee nu rabbii Mariyaamiin fida jechuudha gaafa reega dalagaa Mariyaam kana dhoynu dalagaan isii Mariyaamiin fiddii laayivii gubbaa teessii meeshaa gurgurtii kanuma wanni isii mana Arafaat mana madaan wallaahi rabbitti si kakadha guyyaa lama wajjin jiraattu mana madaan immoo deemtu si galee warri yookaan yoo isii yaaddan ka ta'u taate mee dalagaa kanaa oli jayyoon tun mee fataa itti jiraataa jirti mee maal irraa barbaadan obboleessi kennu. Mee fuudhaatuma galchaa ishii hin dandeettanii irraa dubbataartanii Dubaay keessa jirtanii hagana waliin xaarre dadhabnee shana soomaatii dalagaa galchaanii dalagaa dhaabbattu mee dalagaa walii galchaa. Mee maal irraa kadhanii dhabaraan mandabdi amma Arafaat nama deemee mana madaam dalagatu namni arbashiriin isaa laayivii barate namni arbashiriin isaa bilbilaan haasa'uu barate eessa dalmee akka lafa kamtu isa qabatu. Warra itti dhiyaatan caalaa amala isii ni beeyna. Yeroo kana jennu akkuma fatiin baanu wallaahi namni si adda tokko illee hin jiru. Warabbul kaabaa osoo isii waan beekate hin beeyna. Amala isii illee guutuu jiraachinaa hin hin jira si galee. Yeroo takkamee dhiifama wajjin. Baay'ee shillaalaa ture. Tokko farratti mee Oromoon adirtan kun warri meeramillee jaalattan nama 3,100 as jira. Isheen uummanni isii xiqqaadha yeroo takka fooloo godhaaf nuti qofan dhaggeeffatina. Kunillee yaada bareeda. Isheen yeroo tokko fooloo godhaaf homaa isin hin miitu har'a nama gargaartee jirti qooda fudhatteerti fooloo. Kunillee yaada bareeda. Kabiroo maal jechuu barbaade beektaa? Taatee galchi Mariyaam. Ani girrigirri nama kennaa kun natti hin tolu jedhi. Mucayyoo namni hunduuyyuu kana dura hin beekanii akka nama tokkootitti namni gatii guddaa itti kafalee bakka isin jirtu leetee fuudhee abdii fa'aa namni garagaraa uffatishaa fa'aa. Mucayyoo amma waan isinlee baay'ee dubbattuun hin barbaachisu nama rakkatee gargaaran tokko baay'ee irratti illee wanti jechuun hin barbaachisu garuu haalli isin keessa jirtu akkami hojjenni yaa isinuu baay'ee dubbattanii jirtanii awwaan lama barbaade ilaala. Tokkoffaani meeramiin caalallee abdii fi fatishaan jechuudha. Mucayyoo tanaa bootomiin haa ta'u himuun haga danda'ame tokko wajjin dubbattanii hin danda'ame taananiin haala obboleetti ta'e barbaaddan hojii isii itti fufu. Yoo hin danda'amne ta'e immoo nama tokkollee agartanii daa'ima ta'e gachiibsanii garafanii dirqama waan itti kennan tokko hin jiru. Isiin irra nama guddaadha nama umurii fi danda'ee deemuu danda'u. Yaa'u kufaa agartuu mana madaama galchuudha malee haala amma ijoolleen gastii jalatti illee itti seenanii uffata illee akkuma meeramiin jettu kanaan guyyaa baay'ee ilaala ture. Isii as dura fooloo naagoote gaaf tokko ergee ijoolleen baay'een dhugaa dhabbii akka waan qoosaa illee itti wata hin fakkaata. Uffata kana kaan fuudhii san fidii kana fidii maal jedhanii namoonni baay'een xalabatanii waan xalabatanii hin beeku kana iddoon achi booda waan isa wal godhan. So mee keessan osoo laaltanii sin sadii maal isinitti fakkaata. Namni kenna kun koomantiin dubbii amma isin akka jettanii bodoo deemtee mucaan adda mana banattee dhugaa jettee miskiintittii teenna maalitti osoo fatishaa waa dubbate fatishaa nagoota gatii kafalee godheef jiran osoo abdiin dubbate ilma Oromoo akkanii namaa laafku akkanaa kun waa baay'atu jiran anumma Oromoo kun naangalu yaakii yoo bakka bakkuma ganitti sirri jirtaa malee bakkuchuma badii jirta namaan hin jiran. Kanaaf isin sadiin keessan imonaa ta'u bootomiin garee hidhattanii obboleettii teenataallee miidhuun hin barbaachisu akkasiin baantuu biyya kanatti gibira jira isiin argatiin isin kafaltu bareedaa ta'uu danda'a. Haalli jireenyummaa mucattimmaan tokko keessa jiraattu bakka biroo osoo ta'e beeytanii namni suuqii gurguree yoo geesse fantashiruu takka jira shaara irra deddeemuun har'a meebi obboleettii teena biratti kabajaan gurgurtee mana isheetti tolleebuu dandeetti. Jireenyi kun isinleef kabaja waan qabuuf imaaraatti lubbu keessa beekaa dhiirri asii guyyaa meeqa akka nama kabaju. والله سي مسكينة بيارا من فتوان قبل تنامي أنا كان إيجا نبوت سو والله بالله ربنا تشاهد إيجا دلوقتي متى رتيتشو حاجة بقى عين جرامني
nama abdii kutuuta kana godhan sababii kanaaf isinleen dubartiidha ana akka kiyyatti dhiifama guddaa wajjin isin sadiin keessan xumurtanii ta'uu dinnaan iniinin biyyumatti deebite akka duranii biyyaa jiraattuudhaan xumuradhee jiran. Baramma Professor waan isii osoo hin taane warroota isii fakkaatanii isii midhaan dubbatu jirra malee ka isii waan ka isii irra lalamu barasla sigalee nama isii fakkaatee isii waa jedhuun kana meerraa dhaabadha amma rakkoon ka jiru bara osoo isii biran taane miidiyaarra